Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattoonni oduutiin jalqabanii waggaa 20 ergaan gorra kaafamaniin booda hidhattoonni Taalibaan Afghanistaan guutummaa to'attee jireenya uummataa wayyeessuuf akka hojjetan waadda galan. Haa ta'u malee lammiileen biyyattii garam kana eegalee biyya baqachuu fi buufata xiyyaaraatti walitti qabamanii kadu'an jiru jedhan. Har'a magaalaa Kaabuul nagaan ooluu kan himan uummanni akkalee sodaa hin qabu jedhan. Rakkoon nageenya biyyattiitti maalirraa ka'ee ammaalirra jira Hamza Hussein gabaas qaba. bara 1990 keessa gara jalqabaa loltoonni Sooviyeet Afgaanistaan keessaa ba'uu hordofee kaaba biyyattii keessatti kabu'uureffamee gareen Taalibaan dhiibbaa cimaa uumuun gandoota hedduu erga to'atanii booda bara 1996 magaalaa guddoo biyyattii Kaabuul of harka galfatan. Seerota shari'aan ka taliigamu gareen kun bara 1998 kutaa Afgaanistaan keessaa dhibbeentaa 90 gararraa qabatee ture. Gareen qabsoo hidhannoon hundaa'ee Taalibaan milkaa'ina guddaa argachuunsaa addunyaaf keessattuu Ameerikaatti mataa bowwuu cimaa ta'ee ture. Garee kana addunyaan akkaan ka hubate erga Alqaa'idaan fulbaana 11 bara 2001 haleellaa Ameerikaatti raawwatee fi Ameerikaanis warri Taalibaan Alqaa'idaaf dahannoo ta'an jechuun himatteeti. Taatee sanaan booda ajaja Ameerikaan neetoo fi mootummaan Afgaanistaan wal ta'anii garee Taalibaan haleeluu eegalan. Onkololeessa 7 bara 2001 waraana US mootummaa Afgaanistaan waliin ta'uun Taalibaan irratti baneen gareen kun kufee magaalaa Kaabuul keessa ari'ame. Waraana neetoo fi mootummaa biyyattiin haleelamus gareen Taalibaan baadiyyaa biyyattii keessa naanna'uun of cimsaa miseensota dabalachaa akka ture neetoon mataansaa waan argee hubaterraa himeera. Warri Taalibaan osooma loltoonni neetoo biyyattii keessa jiraniyyuu kutaalee biyyattii baadiyyaa fi magaalota xixiqqoo qabachaa kan turan yoo ta'u erga pirezidaantiin US Joe Biden loltoota isaanii guutummaatti akka baasan ebla darbe labsanii garuu akkaan babal'achuu eegalan. Gareen kun kutaalee baadiyyaa biyyattii hedduu qabachuun milkaa'aa akka ture waggaa ta'u guyyoota kurnan darban keessatti garuu magaalota gurguddoo hedduu qabatan. Dilbata kaleessaa ammoo magaalaa Kaabuul qabachuun erga masaraa mootummaa to'atanii booda pirezidaantii biyyattii Ashraf Gaanii dabalatee qondaaltonni mootummaa olaanoon baqatanii biyyaa ba'aniiru. Pirezidaantichi gara itti baqatan ilaalchisee odeeffannoo hedduun jiraachuu baatus Aljazeeraan miseensa waajjira isaanii wabeeffatee akka gabaasetti biyya ollaa Uzbeekistaanitti baqatan. Pirezidaantichi aangoo akka gadi dhiisan gaafatamaa turanis isaan garuu inuma wanti hundi to'annoo mootummaa jala jira jechuun uummata tasgabbeessuuf yaalaa turan. Hidhattoonni Taalibaan masaraa mootummaa erga to'atanii booda jireenya uummataa fooyyessuu fi tasgabbii uumuuf ka hojjetan ta'uu ibsan. Dubbii himaan Taalibaan Suhail Sahin BBC'tti yoo dubbatu Uummanni Kaabuul keessa jiraatu sababa yaadda'uuf hin qabu jechuun nageenyi fi qabeenyi isaanii akka eegamus hime. Nuti tajaajiltoota uummataa fi biyya kanaati jechuunis dubbate. Miseensi paarlaamaa biyyattii Faarzaan Kochaa uummanni maal gochuu akka qabu hin beeku. Kaan baqachuuf fiiga. Gariin ni dhokate jechuun BBC'tti himte. Some districts already been fallen to the Taliban hands. Living here in scary and so Miseensi paarlaamaa kun akkas jette as jiraachuun baay'ee nama sodaachisa maal akka goonu hin beeknu waan hunda saffisaan raawwachaa jirra namoonni hedduun fiigichaan biyyaa ba'uuf yaalaa jiru kaan isaanii ammoo mana isaanii yookiin bakkuma argatanitti dhokatanii riphanii jiru jechuun yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatti. Saffisa guddaan akka hin eegamnetti Kaabuul galuu Taalibaan hordofee magaalattii keessa muddama jabaatu jira. Jiraattonni fi lammiileen alaa magaalattii keessaa baqachuuf muddamaa jiru. Buufati xiyyaaraa idil addunyaa Kaabuul tasgabbii dhabeera. Hojjettoonni buufata xiyyaaraallee hojii isaanii dhaabaniiru. Namoonni heddumminaan gara xiyyaaraatti fiigu. Ministeerri haajaa alaa US hojjettoota isaa Embassy Kaabuul jiran hunda gara buufata xiyyaaraa Hamid Karzaayitti baqachiisuu ibseera. Ameerikaan lammiilee ishee kana dabareen Afgaanistaan keessaa baasaa ka jirtu waggaa ta'u kana karaa nageenyi isaanii mirkanaa'een gochuuf loltoota ishee 6,000 bobbaaftee jirti. Afgaanistaanitti Taalibaaniin balleessuuf jalqaba kaaduulee fi bara tokko loltoota hanga 110,000 dachee Afgaanistaan keessaa qabaachaa ka turte US murteen achii bahu sirriidha jetti. Amma Ameerikaa dabalate biyyoonni addunyaa 60 ta'an waliin ta'uun ibsa tokko baasaniiru. Ibsi isaanii kun nageenyi lammiilee Afgaan akka kabajamu gaafata. Taalibaan nama biyyaa bahuu fedhu hundumaaf ayyama akka kennu daandiin konkolaataa xiyyaaraa fi daangaa biyyaa banaa akka ta'ullee gaafataniiru.
Barattoonni fi hojjettoonni Yuunivarsiitii Dabra Marqoos istaadiyoomii magaalattiitti leenjii loltummaa fudhachaa jiraachuu Yuunivarsiitiin BBC'tti hime. Dubbi himaa Yuunivarsiitichaa Girmaa Washabbir leenjii loltummaa kennamaa jiraachuu himanii dhaabbilee barnoota olaanoo fi leenjii loltummaa kennuun maaliif barbaachisee ka jedhu deebii kan kenne. አሁን ያለውን በተለይም በክልሉ ብሎም እንደ ሀገር የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ለማስተካከል rakkoo nageenyaa akka naannoo kanaattis ta'e akka biyyaatti mudatee jiruun wal qabatee akka ummataatti waamichi duulaa dhiyaateera. Sababa kanaaf barattoonni fi hojjettoonni Yuunivarsiitii Dabra Maarqos leenjiin bu'uuraa loltummaa nuuf barbaachisa jedhanii gaafatan. Kanaaf poolisii godina Goojjam Bahaa waliin ta'uun pirezidaantii fi aangawoota yuunivarsiitichaa dabalatee namoota 200 caalaniif leenjiin kennamuu eegaleera. Leenjiin kaleessa ganama eegalee har'as itti fufee oole. Dabalataan hojjettoonni yuunivarsiitichaa hunduu miindaa isaanii ji'a tokko arjoomaniiru. ከዚህ ባሻገር ጠቅላላ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኛ የአንድ ወር ሙሉ ደሞዙን ለግሷል. Leenjiin kun akka kennamu kan murteessee yuunivarsiitiin keessa immoo mootummaa naannoo yookiin mootummaa federaalaa tajaajila dabarsee gaafii jedhu deebii kan kennan. በቀጥታ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ወደ ስልጠና ይግቡ ተብሎ የቀረበ ምንም አይነት ጥሪ የለም። ነገር ግን leenjitti akka seennu qaamni kallattiin ajaji dabarse hin jiru. Garuu immoo akka lammii Itoophiyaa tokkotti keessattuu akka qaama hawaasa naannoo Amaaraatti gaaffii dirqama lammummaa dhiyaate fudhachuun hanga adda waraanaatti deemnee waraanuuf dirqama qabnu akka namoota barataniitti ammoo tooftaa fi tarsimoo baasuun kallattii qajeelchuun waan nurraa eegamuuf kana goone. Hawaasni yuunivarsiitichaa waamicha dhiyaateef deebii kennuu waan barbaadaniif fedhii isaaniitiin murteessan. የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ይህንን ስልጠና መውሰድ አለብን የቀረበውን ጥሪ እንደማንኛውም ዜጋ የቀረበልን ጥሪ ተቀብለናል በሚል ነው። Dhaabbileen barnoota olaanoo wayita hundeeffaman gochawwan akka karaa jeequmsa darbees immoo dhimmoota waraanaan wal qabatanirra bilisa ta'uu qaban seeraan kaa'ame. Leenjii loltummaa kennuun kun seera kan hin faallessu. በዚህ ጦርነት ላይ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሰራተኞች ራሳቸውን እንደ ገዳም የሚቆጥሩ አይደለም። Waraana kana keessatti hawaasni Yuunivarsiitii Dabra Maarqos ofiisaa akka gadaamiitti of lakkaa'ee wanna taa'uuf hin qabu. Akka lammii biraatti of ilaaluu hin qaban. Rakkoo kana keessatti isaanis miidhamtoota waan ta'aniif keessattuu immoo akka nama barateetti haala yeroo ammaa biyyattii keessatti qooda fudhachuun waan irraa eegamuuf adda durummaan waan furmaata ta'a jedhan hunda qabatanii dhiyaachuu qabu. Hojjetaan yuunivarsiitii kamuu adda waraanaa deemuu yoo barbaade miindaan isaa kaffalamaa fi akkaataan nagaan dhaqee deebi'u mijatee jira. Anis har'a adda waraanaattiin duula yookiin ammoo waan danda'uun barsiisuun qaba jedheen amana. Har'a waan yuunivarsiitii Waldiyaa fi yuunivarsiitii Dabra Taabor keessatti ta'e argaa jirra. Dhaabbilee barnootaa olaanoo naannoo Tigraay keessatti argaman dabalatee cufamanii jiru. Barattoonni karaa ba'an dhabanii karaa Affaariin baqataa jiru. Dhiibbaan kun haga inni yuunivarsiitii Dabra Maarqos ga'utti teenyee hin eegnu. Hojii baruuf barsiisuu keenya hojjechaa diina qolachuufis ni qophoofna. Yuunivarsiitoota biyyattii kabulchuu ministeerri saayinsii fi dhaabbileen barnoota olaanoo dhimma kana irratti ibsa nuuf kennuuf gaafannaan beellamnuuf qabatanii garuu beellam qabatan irratti nuuf argamuu hin dandeenye. Dhaggeeffattoota naannoo gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii pireezidantiin naannoo Amaaraa Agaanyaw Tashaggar lammiileen biyyattii hundi waan danda'aniin humti PLF ofirra ittisan gaafate. Itoophiyaa keessaa naannoleen Afarii fi Amaaraa humna kanaan miidhamaa jiraachuu ibsa. Waraana kan keessatti namoonni humti PLF meeshaa harka booji'an akka dhuunfaatti fudhachuu eeyyamuu hima. Suudaan Itoophiyaan jaarsummaa isii didduulee biyyattiitti nagaan akka bu'u yaalii gochuu akka itti fuftu beeksifti. Ministeerri muummee Suudaan Abdalla Hamdok walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaa qabeessa ta'een akka furmaata argatuu fi dhiibbaa taasisuu dubbata. Itoophiyaan asiin dura araara Suudaan akka hin amanne ibsitee turte. Durtaan paartii mormitoota Zambiyaa Hakainde Hichileemanii filannoo torbee dabree injifachuun pireezidantii Zambiyaa ta'e. Hichileemanii pireezidantii duraanii Edgar Lungu sagalee miliyoona tokko olii mo'ate. Namni siyaasaa kun yeroo hedduu dorgomee dhabee amma yeroo ja'affaarratti argate. Loltooti Ameerikaa hidhattoota ADF Koongoo keessatti mootummaan wal waraanaa jiran hadhuu fi dhiyoottuu biyyattiitti bobbaafaman jedhan. Pireezidantiin Koongoo Felix Tshisekedi loltooti Ameerikaa kun loltoota biyyattii deeggaruu fi torbee hedduu achi turuu hima. Mootummaa US hidhattoota kana shororkeessummaan farajee ture. Lebaanoonitti taankiin gaazii tokka'ee lubbuu namoota 24 galaafate nam 97 madeesse. Kana kanirra ka'ee uummanni aarii qabargisiisuu fi ministeerri muummee biyyattii dhahaan hadhuu himan. Balaa kun karaawwatee yeroo loltoonni gaazii gabaa gurraachirra qabamee qoodaa ture. Keenyatti sababa obbolaan lama ajjeefamanii fi poolisiin hojiirra aariyama. Jalqabjii kana obbolaan lama to'annoo poolisii jala jiranii du'uun isaanii mormii guddaa kaasa. Murtee kun kan fudhatame erga lammiileen keenyaa miidiyaa hawaasarraatti duul mormii dhageessisan. Heetiitti sochiin lafaa lubbuu namoota 1,200 olii galaafatti. Namoonni biyya garagararraa dhufan namoota balaa kanirra hafan barbaadaa jiran. Dhaabbileen gargaarsaa ammaatti maatiin 30 olii man malee hafuu ibsan.
Maatiin gameessaa ati Oromoo Zarihuun Wadaajoo ka dhukkubsatee Adaamatti yaalamaa jiruu fi deeggarsi akka taasifamuuf gaafatan. Zarihuun yeroo ammaa magaalaa Adaamaa Hospitaal Rift Valleytti yaalamaa jiraachuu haati warri isaanii Aadde Olaantuu Gammachuu BBC'tti himte. Weellisaan albaamoo Torbojat kuniin reebichaa yeroo garagaraatti manneen hidhaa keessatti irraan raawwatameeni dhibee naavii fi saaxilamuu isaa bardabree BBC'tti hime ture. Haalli inni am keessa jiruu fi waayilii keen Habtaamuu Xibaabuu Aadde Olaantuu gaafate. Kutaa isa dhumaa jira oksijiina irra jira rukuttuma duraan irra ture kan irraa deemee dhufee amma laaffisee faleen isaatis xiqqoo tuqamee jedhanii onneenis sombi isaatis qorrarraa kan ka'e sombi isaatis tuqamee nu jedhanii amma kutaa olaanaa keessa jira. Bara deengaddaa immoo akkuma beektu operaasyoon illee godhanii turanii achumarraan deemee tuma dhufee keessaan ba'anii ammas immoo baay'ee dhukkubee egaa immoo Haacaaluun deebooda immoo achumaan lafa qabatee lafarraa hin kaane amma immoo baay'ee dhukkubee baay'ee kutaa dhumaarra keessa ciisu jira. Deengadda immoo du'ee ooleeyyuu amma rabbiin haa galatu amma